Nagaasanii ta'uu kabajamtoota hordoftoota kakuu tiyuub akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kuti galata waaqaa ta'ula kakuu harka qabeetan hin jira kuno hin guggufatti har'a aareetiin jira jechuudha dhugumaan siniin jedha aareen jira har'a guyyaa akkasii mana deemuu badaa hin jaalladhu guyyaa qidaamii maaliif qidaamii hojii mana keessaa hojjedhe dilbata guddaa sanbata guddaa immoo waaqeffannaa waan deemuuf har'a garuu aaree bahaan jira jechuudha. Loluma kaasuuf hin deemaa jira. Loluuf hin deemaa jira jechuudha. Haadha eebbaa loluuf deemaa jira. Zosh sires soba sinitti hin fakkaatini suma dhugaate jechuudha. Namni waan sii godhe tokko namni tokko jechuudha waan sii godhe tokko akka nama hin agarree wayitti deeme akkamitti nama hamata ani akkamitti dhufte mana koo maal hammuma ishii ilaaluuf jedheen keekii hojjechiise an hamma maaliin qaba si jammar namni hamma qaba moo namni namadha na kaleessa saanuu bilbilicha immoo anumatu kenneefi na bilbilicha iyyuu anumatu kenneefi bilbilicha leensaadha bilbila leensaa beektu leensaa mul'una faamilii kaleessa anatu kenneef isheen edaa leensaan immoo akka carraa onlaayinii irra hin jirtu argitanitti yoo taatanii tasa yuutuubii ergi fayyadamte gara ja'aatti deemti intarneetuma iyyuu hin qabdu intarneetiin ishii jaalaa karrabee fayyadamaa hin jirtu jechuudha yeroodhaaf garuu hin deebitinna waan ani isin eegneni leensaarra dhagaa leensaa naa bilbiltee jechuudha waan nama dhibu amma garumatti wal baasnaa hidhee manuma ishii dhaqaa jira malee silaa mana taa'eeyyuu mana taa'ee viidiyoo hojjechuu hin danda'an ture hin argiti waan ta'eef ani immoo jettee akkas jettee ani viidiyoo namarratti hojjechuu hin jaalladhu isa viidiyoo hojjetanii wallalanis hin jaalladhu tu namni viidiyoo hojjetee na arrabseewu abadan deebii hin deebisu kun amala kooti abadan eenyuufu deebii hin deebisu jechuudha viidiyoodha haadha eebbaa garuu osuma waan taateef anuma bukkee jirti waan taateef dhaqee taa'ee man likkiitti wal gashinaa jechuudha amma taaksii qabachuu deemaan jira jarjaraan jira jechuudha mucaayyoo akka ittiin oofula aariishi kottu haadha eebbi kottu har'a kallattii humaanan gaafatini humaanan dubbisini humaanan isin jedhini buna keessaan buusini waan si gaafadhu hin qaba jechuudha tokko lamaan ani waggaa meeqatti waggaa tokkoof ji'a meeqatti mana kee dhufee saanuu silkii na harkaa fuutee hamma shillaala jettee yeroo asii gadee bilbiltu maal jechuu keeti qoy moo isheen deebitee natti himtu seete leensaan ana faana haasoftu seete baay'ee walfaan haasofna bar baay'ee walitti dhiyaanna bar akkamittiin arbeekta sa'aatii kan guyyaa har'a manaa ba'uun jaalladhan hojii baay'een qabas qidaamii garuu achuma taa'ee manuma taa'ee si viidiyoo hojjedhee viidiyoo koo ilaalte akkati deebinaa deebistu gochuu nan danda'a garuu as waan jirtuuf viidiyoo hojjedhee kana sirraa deebiin argadhu kallattiinumaan viidiyoo kan hin waraabu immoo lammata mana keessa hin gahu akka namni tokko waa'ee kennan gaafan kanaafidha hordoftoonni akka beekan ofirraa si kutee taa'uu barbaadu. Anuma ofirraa kutee teessisuu bakka hin barbaadu namni maalan immoo deessa kaashamma maalan jedhee ani ishiittoo deesse maal faa jedhee isheenii nan dhufa ayyaanaaf nan dhufa jettee naa bilbilaanii hammuma ishiin laala jedheen hammuma isheen geessu ilaaluuf jedheen keekii hojjechiiseefi an hamma maaliin qaba hamma qabaa namni namadha hamma qabaa namni maaliin safarama namni ishee amma mee buna dhugi naan buusin buna kee ani hin barbaadu qorqorrootti buna danfistee hin dhugu qorqorroo maal rakkina qabu qorqorroo keessa ana barbaadu buna naan buusin bakka amma tokko namaan naa himiti yookaan dhugaa jirtu amma leensaatti bilbilitii naa baasii kanaa achi anaafati beektamni dugdaaf gara lammata waliin dhagamu waan jette hundumaa tokko naa bilbili amma kuna hordoftoota fuulduratti kanaa achitti ani hin barbaadu keekii hojjetachuu waldaaleen keekii dhabee ani keerii hin goone malee keekii barbaannaan hojjetachuu hin danda'a waan kamillee hojjetachuu hin danda'a bakka kana keekii hojjedheefi
Atillee online irra hin jirtuun agarree miti viidiyoo fayyoo sana. Ishi maaltu haa ta'u? Dubbadhu ani akka namni naa dhaga'u jedhee malee achumaan callisee careless ta'ee si cufuus ni danda'a. Namni tokko immoo warri na gaafatu jira. Fayyoo haadha ibbaa dhaqxee maal dubbistu? Dhaqii maali godhi viidiyoo maa waliin jajjabeessitan isaan iccitii kanan beekan. Namni keenya yoo ati itti dhiyaattee faana hojjette waan siin jedhan hin dhaban. Si duuba deebi'u jechuudha. Amma anumatu fayyoo amateef ijoollee fayyoo dhuma namadhee jechuudha. Fayyoo namachuu barbaade miidiyaa mataa kootiin qaba. Yoon si arrabsuu barbaade miidiyaa mataa kootiin barbaade. Miidiyaa mataa kootiin ilaalee deebisa kaani kana. Maal kana dura siif hojjedheera doktornaaf yaadiif hojjedheera qaanqee shoodhaaf hojjedheera. Kana hundumaaf iyyuu miidiyaa mataa kootii irratti hojjedheera nan hojjedha. Yoon si arrabsuu barbaade, yoon si itti himuu barbaade, yoon si itti dubbachuu barbaade viidiyoo mataa kootiitti gadi ba'ee fayyoon akkas jedhee nan dubbadha. Maaltu immoo kana silkii immoo ishiitti na bilbilchiise too. Anatu isheetti dhiyaata kanaaf isheetti wal faana haasa'aa kanaaf isheen immoo dhagarre ka. Online irra waan hin jirre bilbilee ishiitti bilbilisa. Sanuu silkii ishiitu qabaattee waan harkaa fuutee. Anoo silkii baay'inaa kennan hin jedheen tokkoffaan online irraa baddeetti na yaadee. Isuma dhugaadhi online dur viidiyoo ishee hoggaa waan laaluuf ittan ga'ee waan nuun jedha. Atumti yoo online irraa badde waan nuun jedhiniti dhugaasaa baasii kun wajjin jiraanna itti fuula jiraanna weetti dhugaa jiru lafa naanaqi. Kanaa achi as qaba silkiin ammas hin dawwalamaa dawwali waan jetteen amma dhaga'uun barbaadu namnis nafaa dhaga'u. Marree dullu leessaadhaaf bilbilaaf marrakkina jirre leessoodhaaf bilbileen gaafanne. Amma hordoftoonni kiyya akka dhagaan kan barbaadu. Viidiyoon irra dhaabdeerti jiranuu yaa Rabbi. Ani ko akkanaa barasiin jechaan jira bar viidiyoodhaan. Akka isaanii yoo addaan baane kunoo wallalanii jiru jedhanii akka namni tokko waa'ee kennan gaafatan. Fayyoo dhaqii dubbisi. Fayyoo dhaqii sarpiraayizii nu godhe. Fayyoo maalii nu godhe akka sanaa hin jennu. Yoo dhugaa sana baaste immoo kunoo dhugaan baana wanti kamillee wal faana jiraan natti fufne kan barbaadu. Hamma ansi kabaje ati na hin kabajne barakkam jechuudha kwa. Fayyoo annama nan kabaja bar. Annama nan kabaja nan bilbilaa fi waan nan jedhee waan ishiin jette adda ni baafannaa ni barraa isaan boodammoo jechuudha. Ani nama arrabsuu jaaladhu nama jechuun jaaladhu. Akkamittan immoo nama mana koo dhufee akkas godheef jedheetoo namatti hamadhaa. Yaa namni leensaan ol looshisuu barbaadde sitti bilbilte malee. Ani araqee koo bichaan itti haasa'ee waa'ee araqee kootiin itti haasa'ee waa'ee araqee kootiin itti haasa'ee too isaan booda kanaan achitti waan biraattiin hin jenne onlaayinii irraa maa badde jedhee waan onlaayinii sammuu bilbila viidiyoo keessatti hin dhaggeeffattaa. Isaan ala eessatanii waa'ee fayyoo an jedhu maqaan fayyoo jedhu iyyuu kaase hin kaafne. Ishi amma dhuguma leensaatu immoo anaaf siin wal lolchiisuuf ta'ee isheetu kan akkas jedheesa addanaa baasi kun waan salphaadha bara. Kun waan salphaadha. Anamma isheerra dhagee achumaan cal jechuu ni danda'a. Bakka nan barbaachistu jedhee. Maal jechuudha fayyoo yoo narrabsuu barbaade fayyoo asumatti ati maalidhaati nama akkasiitti siin jechuu hin danda'u. Suma mataa manni kee as miti ol ba'eetu wannoon jedhu. Maal jechuudha silkii dawwaltee dafi dawwali kanaa jaanan deema mana kootti natti deema. Sa'aatiin galgalaa hojii baay'een qaba. Nagarree nan bilbila. Dafi. Dafi an ammayyuu baay'ee mataan kun dhukkubeera. Maarree leensaan akkam bilbilaa maal rakkinni jira leensanii. Kunoo ani kana jiraatti himnaa dhala siin jedheera dubartoota faana maaliin ta'in siin jedhe kanaan dura dubartootatti maxxanii jedhe. Maal ani dubartiidhaan ijoollee maal jechuudha amma ani dubartiidhaa. Dubartii jechuun ikkoo ishii maal hin qabne ishii akkasumatti gadhiisii funyoo hin qabne waanuma gadhiisidha malee ani ikkoo haadha ijoollee guddisu suma siif iyyuu hangafa keetti anis kabajuu danda'u anis gorsuu danda'u malee akkamittanii dubartii ta'ee dubartii keessatti lakkaa'u
Maal jechuudha? Akkati hiikkateetti miti innis akkati hiikkateetti miti. Eeka. Nama baay'ee kollaabsi walitti taate rakkoo uumta yoo irraa fagaattis rakkoo uumta. Hojiin keenya immoo yoo walitti siqan malee hin hojjetamu. Maal jechuudha? Durumayyuu kan hin barbaanne kan sirraa achi fagaadhe kun asuma daandii miillaan deemee kan dhufuu danda'u kan sirraa fagaadhe dubbiin akka hin uumamne jetteen akka hin jiraanne maaliin godhe maal kana baqa. Kee bilti. Amma dafii yoo bilbiltatee silkii shinaa bilbiliti adda na baase. Sigara bilbiloon hojjetu jedhee maalan gochuu qaba fayyoo maal gochuun qaba bilbiloo hojjammoo hojjetutti bilbilaa hojjetu qaba maal bilbilaa hojjetutti maal godinaan jetta lammata mana keetti deebi'ee dhufu maal jechuudha akkamitti dubbii kanaan akkamitti jechuudha fayyoo akkamitti akkasi godha maal jechuudha ani iddoon akkasi gochuu barbaade koo jalqabuma isaa bilbila yoo siif isin bilbiluu solee isin bilbilu sisin barbaadu jedhee xaaxxee duudee nan ta'a maal jechuudha nama guddoon akkamitti akkas godha bilbilli hojjechuudha bilbilaa hojjetu qaba manni hojjetu ta'e nan fidaa manni hojjeta nayyaala irra deddeebi'ee an abbaa manaa isaa qaba an abbaa manaa irratti bilbila marratti ni jira an abbaa manaa irratti qaba ani koo an abbaa manaa irratti bilbila haadha kan intalaattu bilbilaan dubbichi naaf haa ba'u bakka siibaa marratti ni jira siibaa akkamitti akkas godhaan maal jechuudha bilbila san irraa naqee fidadhee dhufa